Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booru si khadii waaru dhaloota qarroo. Daa'imni xiqqoo namuuf oomichu biyya fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Akkam jirtu daawwattoota OBN gaammee ijoollee qaqqacalee mul'ate gere nagaa fayyaadha. Baga jiraattan sa'aatii naafi isin itti wal barre geessee jirtu. Sa'aatii kanatti daawwattan kan isin hawwiidhaan eedan maal? Qophii abdii baruuti. Egaa qophii abdii baruutiinis guyyaa har'aan tanaa eenyu fiduu deema laata? Mee beekaa? Daa'ima kichuu ajaa'iba taatummaadhaanis sagaleenis immoo shimbirroo samii gabbuuftu kiloolee ajaa'ibaa tanaan harkaa qaba. Eenyu akka taate qophicha irraa ni bartu hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. Egaa maqaan kee eenyuun siin jedhamee jalqaba gaa daawwattoonni keenya baay'een isaanii si beekani hangaruu si baruun qabu meenatti. Maqaan koo Yaasmiin Xayyib jedhama. Xayyiboo keenyuuti. Kan Nagaash. Nagaashoo. Nagaash Ankaliil. Ankilinoo. Kan Kaliil amma kanattan beeka. Eessa dhalatte? Kanan ani dhaladhe Harargeetti ganna duwwaa 9. Kanan ani baradhu immoo Sangoota sadarkaa 1ffaa kutaa 4ffaa. Baay'ee gaariidha. Garuu an wannin suufee dhufe barumsa osoo hin ta'in aartiin tun bikkaati jirtu tanan akkanumatti ol laliftee jaanitiin halaala irraa fooliin ta'e dhagaamte ganama akka ati sagalee kiloolee tana ganama kaatee qartu dhageenyis ganama suufiin asoo shimbirroon cinjiiniin dhufe. Diraamaa keessatti waan ajaa'ibaa akka ati qabdu bareetiin jira. Anis hangaan bira qe'ee qaba. Mee diraamaan ati jalqaba hojjettee ummataan wal barte kam ture? Ummataan kanan wal bare OBN irratti mul'adhe. Innis diraamaan isaa karaa irratti niitiin wayii osuma deemaa jirtu dhiifa bilbilaas dubbachaa jirti. Maaloo beela'ee tanan ture maaloo daabboo naabitii jennaaniin na ifattee deemte. Maaloo daabboo naabitii jedheen ginnuu na ifattu niitiin biraas na laaltee turte. Niitiin sun garuu nama gaariidha. Dhuftee na fudhattee gara mana ishiitti galtee ani sin barsiisaa waan barbaadde fedhii kee hunda sifan guutanaan jettee waadaa naa galtee waadaa ishii sanas hin jenne naa guutte. Eenyu si barreesse laata mee natti? Diraamaa sana Kaaninus Kaasaa. Tole baay'ee gaariidha. Isaanis galatoomii hojii kana cimsitti fufiin jaane hanga ammaatti diraamaa meeqa hojjettan? Diraamaa isaarra yaadadhu baay'een hojjedhe. Baay'ee hojjette. Mee hanga akkuma ammaa kanatti har'aa yaadattu naa tuttuqi. Inaaffaadha. Baay'ee hinaaffaan akkuma isin goote yaa. Inaaffaan haadhaa fi abbaadha. Ani intala isaaniiti. Ollaan keenya walumaan jiraannaa walirraa barbarrees ta'uu shiroos ta'uu walirraa ergisnee waliin jiraachaa turre. Guyyaa tokko waan hunduma isaanii intala isaanii biyya alaatti ergatanii waan baay'ee bittee fi mana isaanii mimmidhagsan. Nuti immoo irraa laalleet akkamitti isaan nu caallu nurraa ergifachaa ba'anii jenneet ani immoo hiriyaan koo baay'ee waan miidhagdee turteef kopheesis baarleeshis uffannaashis natti agarsiisnaan kaadhee tanan haadha kootti fi abbaa kootti harmee tola isaan kana bitate jennaan abbaan koo uffata isaa sana baasee alatti gadi gad kana bitate jennaan isuma ani jedhe sana baasee gadi gad barcummaa bitatanii barcummaa miti maal ture soofaa jennaan barcummaan keenya caccabri turte gaggatan. Akkasitti osuma haaraa jirru ollaan keenya tokko dhuftee maaloo dhiisaa nun jetteet nu gorsitee nu deebistee deemnee dhiifama gaafanne jechuudha. Dhumasaa dhiifamaan fixan. Baay'ee na ajaa'ibsiiftee daa'ima kichuu oolaa deemtu abdii barooti.
Guddaa galatoomiin siin jaa. Diraamaan mata dureen isaa qaama miidhamaa jiru sanoo mee xiqqoorraa gannaa dheekaa. Obboleessa kootu jira. Obboleessi koo qaama miidhamaadha. Tole. Obboleessi koo qaama miidhamaadha. Abbaa fi haati koo immoo isan jaalatan. Anuman qofa na jaalatu. Ani waan fayyaa ta'eef na jaalatu. Obboleessa koo garuu na cuucu mana keessatti akka mul'anne jedhanii ta cuucu. Ollaan ilmi keessan inni duraa eessa jira yoo jedhaniin inni barumsaan cimaadha akkatti inni barreessu jechaati. Ollaa soof garuu obboleessi koo gola keessa ka'anii xaacuwacaa jiru. Barumsa hin danda'a. Kana nuufan bitan jedhee waadaan nu galeera jedhaniit ollaa soof garuu obboleessi koo acuucamaa jira. Guyyaa tokko obboleessa koo gadi ba'eet ciree nyaachuuf gadi baasneet ollaan koo tokko dhufte. Ollaan keenya tokko dhuftee balbala reemnaan mucaa irra teessi haati koo. Achumaan goolatti ol dhoksan. Achiin mani jettee abbaan gadi baneef wayyoo tola isaan du'e na maal ta'e jetteet kaatichoodhaan baate. Innoo kaatichoodhaan baatu dafee balbala cufaniit gola keessa seensisan. Ollaan keenya sun immoo deemteet nu deebitu. Ollaan kun silaan duune jedhanii maali tola isaa achitti na ifachiiste akka sareena godhanii naari'an jetteet dhuftee abbaa kootti himnaani. Lakki isaan miti barri isa biraati naan jedhan amman jedhee akkas jennaanin dhuftee teesseet osuma odeessaa jiraniit obboleessi koo dhufnaan akkana gadi baanaan gola keessaa deem gali maaliif baate deem gali kadhataadha jennaan ani kadhataa miti jedhee obboleessa koo jennaan obboleessi isaa dho'eet ollaan sun achumaan an karaarratti argadhee tanan itti hime. Obboleessi maa inni garuu haadha keef abbaan kee kan akkatti soobannaan jette. In soobu malee ollaan keenya sun hin duune. Obboleessi koo qaama miidhamaadha. Ciree isaa nyaachuuf gadi baanaan sin dhufnaan akka hin laalle jedhaniit golatti ol galchaniit soobanii akka daftee irraa baatuuf tola isaan du'e siin jedhan malee tola isaan hin duune jira lubbuudhaan jennaaniin dhufteet natti himamee jira maali jetteet maatii keenya sana hin gorsitee jechuudha. Obboleessi keenya sunis akka baratu taasisa. Diraamaan kee garuu ergaa ajaa'ibaa qaba. Asumaan itti fufiinsi jaa. Amma immoo sagalee kiloolee deesan dhagoo feeti daawwattoonni keenya. Mee sirba eenyurraa jalqaba nu dhageessif? Sirbi koo kanan ani sirbu kan Haacaaluu Hundeessaati. Carraa ilma namaa jalqabaaf dhuma isaa tilmaamuun ni ulfaata waan hunduu makeessa ilmi namaa daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa ture bulee dabala silaa akkam keenyaatti dhala namaati isaanis arraaf carraan kan ta'e dhababbaa dhabaniis haadha fabbaa dhabuun isaanii qoda rabbiiti daa'imman kana gargaaruun qoda lammiiti carraa ilma namaa jalqabaaf dhuma isaa tilmaamuun ni ulfaata waan hunduu makeessa ilmi namaa daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa ture bulee dabala boona ongee keessatti bakkeetti coolaqne beelaan wal gajaanaa ganna bokaa keessatti qaama keenya kichuu qorrani wata lammaa masliifataane osoon jaalatin kun onuma jirraa jiruu gadadootiin carraa ilma namaa jalqabaaf dhuma isaa tilmaamuun ni ulfaata waan hunduu makeessa ilmi namaa daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa ture bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa ture bulee dabala. Baay'ee gaariidha waan ajaa'ibaati. Mee eessatti akka shaakalta sagalee tana? Aartii keessatti hojjedhe vookaalii. Aartii vookaalii kanas ganama keessan hojjedha.
teeppiinis jirti. Teeppiidhaanan immoo sirba sagalee kana dhaga'aa jechuudha. Vookaaliin ani hin beeku ture barsiisaa kootu vookaalii hojjisiise. Ijoollee ana qofa osoo hin ta'in ijoollee marayyuu vookaaliin hojjisiisaa. Vookaalicha sana immoo ani ganama keetanan nan hojjedha. Sagaleen koos achumaan qaqqaramaa dhufee tanan sirbas waraabsifadhee tanan dhaggeeffachuu jalqabee sirba sana immoo qabachuun jalqabee jechuudha. Atillee itti jabaadhu barsiisaa keessanillee cimii dhaloota akkanaa nu oomishin jedhanii. Mee Yaasmineen gara diraamaa asitti achi deebisaa. Cidduudhaan gaa sagalee tanaan daawwattoota keenya shaagootu jeetiin si fide. Diraamaa keetirraa hambuma 2 moo 3 qofa nuti baay'ee akka hojjette natti himtee jirta. Diraamaa irratti maqaan keenya. Maqaan koo Caaltus naan jedhu, Boontus naan jedhu, Tolashis naan jedhu. Tolashi. Baay'ee gaariidha. Yaadadhu mee tokko amma kamirratti Caaltus hin jaan kamirratti Tolashis hin jaan? Mata duree isaa yaadadhu garuu diraamaa wayii abbaa koo fi haadha koo jira ijoollee baay'ee qabu. Ijoollee 3 ta'uu 4 qabu. Nuti 3 keenyayyuu jalate teenya abbaan keenya haati keenya abbaan keenya ta'aniit abbaan koo nama ollaarraa qimii wayii qabanti fakkaata. Atiin yoo inni asirraan darbe dhagaadhaan buruksaa hin dhiisinaa nun jedhani. Caccabaa jedhanii inni karaarraan darbe balbala keenyaan darbe taanan cabsaa lukasaa dhakkaadhaan godhaatii caccabaa jedhanii machoo yoo dhugee dhufe machooftu jedhanii akka barbaadanitti arrabsa. Siin tuqee taanan sinitti dhaadhatee dhaanan oomaa yoo shakkiin qabina uleedhaan dugda isaadhaan sini gombisan hin jedheet nutis yaada isaa qabannee inni galgala machaa eegalufa machaa caccabaa jennee hin tarrabsine. Isaan yaada dhaati koos walumaan akkas jedhanii hin sodaatina nun jedhanii jajja. Sanii duuba boodarra caccabsitan moo isin jalaa hafe yaa gaafas argattanii caccabsitanii? Dhagaadhaan. Baay'ee gaariidha. Mee kutaa afuraffaan baradha jette. Kutaa afuraffaa keessatti meeqaffaa baate? Kutaa afuraffaa keessatti natti himan. Isiniin kan namni barsiisonni kaardiis isiniin hojjenne achuma qabatanii? Baay'ee gaariidha. Haa ta'u silaa sitti himuu qaban ture garuu. Sitti himuu baatanis ati barachuun keetu numa gaa. Mee barnoonni ati achi keessatti akka malee jaalattu maal fa'aa jira? Safuu fi afaan Oromoo. Safuu fi afaan Oromoo. Yaasminee safuu jechuun maali duuba? Safuu jechuun wanta aadaa, duudhaa, wanta aadaa fi duudhaa beeksisudha. Wanta aadaa cabsu osoo hin ta'in waan aadaa bareessuu yookiin miidhagsu waan aadaa waan nu barsiisu wayiiti. Tole. Ati umriin kee meeqa? Umrii kan 11. 11. Umrii 11tiin gara aartiitti akkamitti dhufte? Yommuu ani TV fa'aa ilaalu diraamaa yoo hojjetan kophaa kutaa'ee tanan hiriyoota koo wajjin sassaabitan fiilmiin har'a arge akkana jedhee tanan wajjin fa'aa hojjedha. Oromiffaa baay'ee sin beeku ture ergan aartii galeen bare Amaariffaan beeka ture. Amaariffaan fiilmii sana ilaalu sirba sagalee sanan yaalu garuu Amaariffaan. Sololo qilleensi raasee loo'i kottu jaajigaa koo rakkataa bineensi nyaatee muka oomishaa sololo qilleensi raasee loo'i kottu jaajigaa koo rakkataa bineensi nyaatee koyya daadhii koyya daadhii koyya daadhii koyya daadhii koyya daadhii koyya daadhii. Dargaggeessa wallaggaatu fuudhee kaa durba salaale halkan kottu guyyaa kottu ani kaawwasa wallaale muree tan ijaara yoo koosorruu mana taate dammees dhufee tasiilaala. Jaalalloso giddatate ay jarabbani jare anin digu dagaleko ay na
naaf abbaani naafe ani dhiisuu jaalallee koo ani dhiisuu jaalallee akka baala saafuu bukkee kana nyaate akka jaalalaafuu bukkeetti wal baatu akka baala saafuu bukkee kana nyaate akka jaalalaafuu bukkeetti wal baatu meeqa eegararuudhayi narraarree fakkiisuree geerari malla agarsuumi koyyuu karaan hin obsuyi iyya abbaa miti daadhii koyi iyya harmee koo haadha koo desee nagaan adamtaami na arguuf tattaafattayi barrootaalee gammadii qabbanee koo haadha daadhii jedhee tambariisa keemi fiira koo mariidhas keeyi fiira koo mariidhas kee fiira koo mariidhas kee Dhiira koo marii dhoksee yaa abbo baay'ee gaariidha waan ajaa'ibaati mee gara fuula duraatti yoo ogummaa kanaan akkamiin ta'a jetteeti yaada qabda barumsaanis ta'ee hin beekamu garuu barumsaanis aartiidhaan hin danda'e weellistuu ta'uun barbaada barumsaan immoo doktara ta'uun barbaada. ammallee ogummaan kee barumsaan dabalame bikkuma ati yaaddu san siif ta'a ni milkaa'a ammas hin shakkin amma si daawwachaa jiran gaa daa'imman adda addaa biyya keessaa fi ala mana ta'anii si daawwachaa jirani ati garuu gincirraa akkanatti duuba keetiin bishaan shaa godhaa afaan keetiin immoo sagalee diraamaadhaanis ajaa'iba godhaati kan wajjin turtii taasisaa jirtu dhaamsi dhumaa haati qabdu jira. Kan as naggeessise harmee koo fi barsiisota kiyyaa kanan dursa galateeffachuu barbaadu waaqadha. Waaqni sagalee kololaa kana waan naa kenneef guddaan galateeffadha. Taansees haadha koon galateeffadha. Koobaashiin wajjin rakkachaa jirti waan ta'eef ishiis nan galateeffadha. Barsiisota kiyyas kan bookaalii na barsiisu aartiin iyyuu maal akka ta'e hin beeku ture. Jiruuf jireenya dhala namaa akka ta'e maalummaa isaa iyyuu hin beeku. Barsiisonni kiyya garuu waan hundumaa ergan aartii galee waan baay'ee nu badhee waan baay'ee irraa baradheera. Guddaan sin jaaladha guddaa galatoomaa jechuu ni barbaada. Warreen nan qunnamiin ammoo namni akkanaa baay'een mana akka jirtan ni hin beeku. Amma miila fageeffachaatiin jira. Garuu isin maal ta'uudha? Qophaa'uu qabdanii akkam ta'uudhaaf? Waan keessan jiraa fi waan ganama kaatanii leenjitan waan guyyaa bikka jirtanitti shaakalaaltan waan bikka ta'eeydanittis bikka barattanitti yogguu baatanis carraa argattaniin shaakalaa jirtan hundaa'u bikki itti ummata biraan gaattan balballi hangan takka banaadha. Kottaan isin jaa kanarraaf qindeeffadhe xumureetiin jira. Yoonne seefunaa fi isin akkana waliin gaati laal biyyatti wal nu daawwachiisaa jira. Galatoomin jaani qophiileen OBN gaammeedha. Ammas itti fufuu na wajjin torbaa walitti deebina nageetti. Foon irraa cinnaa soora laattii ta'u ni battala irra deddeebi'ee sitti muun doorsiisa fakkaata. Wala jabeeffannu waan ofii koo foonni kan jabaata irra deddeebi'ee sitti muun doorsiisa fakkaata. Wala jabeeffannu waan ofii koo foonni kan jabaata. Maaliif digdaa godoo jaalala waliin ijaarranne maada gattaa dhamsa jaalala waliin dhaammanne yaa jarana gurri abbaa duuba gurra barra seeten maal na dhaamsa gara na dhokfatte narra gargar ba'uu feete ittiin baruu wanis nan beeka hubadhume ittiin bartuu wanis hin beekta hubadhume arra garaa wal dhokfannaanu borna maqaa bitaana hidda malee xannatti dhiigume waan ofii maaltu caala. Jaalatoo ni faarsa jaalatoo ni faarsa ittiin bartuu wasin beekta
hubadhume ittiin baruunis nan beeka hubadhume arra garaa wallaqfanaanu borna maqaa bitaana hidda malee xana chidhiiguume waan ofii maaltu caalaa jaalatoo